መንገዱን ገር አድርጎልኝ ያሳየኝ ሁሉን አስፍቶ ማን ሰጠኝ ሰይድ ያላንቱ ወንድምን መውደድ አብዝቶ ስሜቴን ቅድሚያ ሰጥቼ አድሬ ፍጹም ላሳቤ ስንቱን ከአፋፍ ላይ ገፋሁት ሰፊውን መንገድ አጥብቤ ማወቄ መስሎኝ ማሸነፍ ስፎክር ቆጨኝ መኖሬ ከካዕባ የሚልከውን ወንድሜን ቀልቦን ሰብሬ መንገድ ብቸኝነቱ ሲውጠኝ ከጎኔ ያለው ሲከዳኝ ጓደኛ መስሎ ሲጠጋኝ ጠላቴ ሆኖ ሲሸሸኝ ምክንያቱን እንኳን ሳይነግረኝ አሁንስ በጣም ከፋኝ የጣት አንድ መሆን ማጣቱ በጣም ይከብዳል ጉዳቱ ጎዳኝ ረመመኝ አሁንስ እንደ መልካም ነገር ሲደረስ الله سيعزن واعتصموا بله بعلي إمران قد هنو بهلة المكتلوا قرآن واندم من كف مكة ومنادر قالوا سرات بنفسي يا شيطان سراهاتا هنقدر ما فيديو خنتي نفعنا ترى خلينا نعرف تاعن سبسكرايب قدرا ما تقول channel مو لايك بيشير قدو هندكتنا يا ده يوخاو غافيو كباتن كومنت رنافكا نمشي تو كو هذا منا يسرتي انت لبرات كجالته جارتي في انت ليس تديسه جالل ليس هاره تنبرتي هلكني فچو جل كبه تكو بودي مو اچم بلو يگله بودر غرو گيا تو كو غره جارتي سا تنتي دفه غافي اجايبات كدي هيسف انا في اتي اكولينم بربادا مالف جتي سببا نغافتين يرو ديرتو سواني نكبني برما كتاوم بربادا جين هاتي منات ولا مار ركچو جل كبده توقفا وان تو كون غافتين جين اني لما دا مو انتلتي شي قرماتا سيتي يونيفرسيتي فودو غيوتا مراسا قفاتو هافيف توري واني نمبربان نفي واني غدو وينفين تاولي يو اتي دركما جتي توله جتو ملي فلنون كابو غرو سببا خنجن انتلتي تي ميدمو واني كابنه هانغي شين قرم سفيتا توتي باتي تا قفنا افخني جتي خدته انستيكو ارغتيا دي بودا توله جيا تو كو ايغو نتنول فاتو غرو جيا خنا خيستي منغدو ولترغو في سببا غافتون دور كادا وتلمينو واي كا خافنه دبتون كابنو خنرتي وادا غلي جين إشين استولى وادا في فسنا غرو يو واني نما تنجو خنرتي وليف غل قفا جاتو كچخنا خيستي غنما يروني ريبر راخي في غلغلا يرو رفوف ديمو akka galgala aruza keenya saniti ol nafute sirara nageessita jetteen dubbiin akka inni eegatau baatus akkas godhuu waan ittiin ulfaanneef tole jee waadaa seeneef baatiin taa akka jettee lakkaa'uu jalqabde ganama yeroo hirrii baaqee ofitti hammatee sirarraa ol fuudhee barandarratti gabbaasee gara hojii isaa deema galgala yeroo hirriibni gees ol fuudhee siree ishii gubbarra ciibsa garuu waa'ee hiikaa hin dubbatan akkuma olee buluun urgaan qaama ishii uffanni ishiin uffattu ija ishiitii fi rifeensi ishii akkasuma lallaafinaa fi sheeppiin qaama ishii harkisaa dhufuu eegale guyyarraa yeroo ol galchuu fi yeroo gabbaasu ulfinni ishii itti haffallachaa dhufe ishii ofitti hammachuun kun isaafis waan haarayaa fi miira bareedaa fi gammachuun itti dhaga'amuu jalqabe sammuu isaa waliin falmii keessa seene maaliif naa waliinuu jeen miirri amma natti dhaga'amu kun jaalalleetti haaraa waliin yeroo jiru maaliif natti hin dhaga'amne ishiinoo maaliif akka waan kana godhu waadaa na galchite laata qaama ishii kana fakkaatu kana foolee ishii akkatti urgooytu tana seeqinsa ishii onnee nama seenu kana haala amala ishii kana akka dammaa namatti mi'aawu kana akkamittiin hanga irraa arguu dhabe ani hanga irraa ishii qofaatu na bira ture moo anis ishumaa waliin ture jee deddeebisee of gaafata baatiin gara dhumaa jiraachuu yeroo hubatu ishiin addaan ba'uun akka malee rakkisuu eegale dafee dhihee baree hanga ishii wammatee ol fuudhu jarjarfatuu jalqabe gara biraatiin immoo mala ishii miira kana isa keessatti uumuudhaaf fayyadamte kana hedduu dinqisiifate aruutummaa hubannaa fi harma salphaan onnee isaa bituu danda'u ishii yeroo yaadu maali dubartiin eebbifamtuun akkanaa jechuu eegale baatiin dhumuuf guyyaan lama yeroo hafu yaada hiikaa kana sirritti of keessa barbaade garuu of keessaa dhabe haala kanaan caluma jee hiikuun immoo hibboo umrii isaa guutuu hin hiikamne ta'ee akka hafu yaadee rakkate karaa biraatiin ji'a tokkicha kana keessaa waa'ee hiikaa akka hin dubbanne waadaa waliif galan akkamitti haa dubbatu arras gammachuudhaan hammatee sirarraa buuse galgalas hammatee ol fuudhee sirarratti deebise akka duraanirraa hedduu itti haffallatte rifachiisuu jalqabde umajii irratti gara jaalallee isaa haaraa deemee yaada hiikaa sandiisetiin jira anaa fi haati manaati yaa waan jaalalti nu jidduu hin jirren se'ee ture
idaanuu nuti jaalalaa miti kan dhabne waa lama qofa dhabne ture wajjiin haasa'uu fi walitti dhiyaachuu dhabne wanni sadarkaa kanarraan nu geessu walitti haasa'uu dhabuu fi walitti dhiyaachuu dhabuu keenya qofa amma garuu wajjiin haasa'uu dadhabnullee walitti dhiyaachuu dandeenya jirra har'a garuu baatiin dhumtee jirti walitti haasa'uu ni dandeenya kanaafuu nama biraa kan siif ta'u barbaadadhu jeen intalti tun hedduu aartee qabalaan dhooyte bishaan fuutee fuula isatti nayte kuni gatii ballee isaatiyaaf naaf kennameedha jee bahee deeme suuqii abaaboo yookiin ilillii itti gurguran dhaqee ilillii gaafa dura wal fuudhan biteef san barbaadee bitee fi gara mana isaa fiiguu jalqabe obboleeyyan kiyya bultii jechuun usaniituma wal fuudhanii kan jiraatan osoo hin taane yeroo mara kan wal fuudhaa jiraatanidha bultiin akka qorumsa mana barumsatti yeroo tokko qoramanii sartifikeeta fudhatanii waan irraanfatanii miti bultii fi biqiltuun tajaajila barbaadan akkanumatti yoo fedhan haa guddatanii ja'anii waan itti dhiisanii miti jaalalti wal fuudhuu qofaa miti akkuma biqiltutti bishaan obaasuu kotokkotuu aramuu fi akka beeyladaan hin balleessine irraa eeguu fi dalloo itti ijaaruu barbaachisa akkasuma xaa'uudhaan gabbisuunis barbaachisaadha dhugaadha akkuma carraa isaatiin biqiltuun guddattu jirtutti bultiin akkuma carraa tokkotti jiraattus ni jirti ta'a kuni garuu jireenya tattaaffii ofiitiif osoo hin taane mudannoo mudatan qofaaf dabarsanii kennuudha gara seenaa eegallatti yeroon deebi'u konkolaataa isaa dhaabee gara mooraa ol seene jaartiin tan duraan barandarra teessee eegaa turte hin jirtu ulaa dhadhawee namni irraa banu hin jiru ammas dhadhawee namni irraa banu tokkollee hin turre osuma dhadha'uu ulaan duraan sirriitti hin cufamne ofumaan irraa banamte arra guyyaan ji'aa 30ffaa ta'uu isaati haati manaa isaa saaloona keessa hin jirtu ajaa'ibee gara mana hirribaa achi qajeele akkuma seexeen siree gubbaa ciiftee jirti abaaboo harkatti qabatee itti achi siqee harka tokko mallaa ishii qabate ni qabbanoyti ni yaame deebisaan hin jiru irra deddeebi'ee yaamee jalaan dubbattu dubbiin dhibdee ija ishii banuuf yaale hin banamtu qaama ishii guututti qaqqabannaan guututti qabbanaa'ee jira guyyaa dhumaa ture guyyaa kana arguu hin fedhu ture intala tiyyaaf jee waa hedduu hanga irraa obseetiin jira naaf gee barreeffama jawu mataa siree gubbarratti arge ishiin hiikkaan barbaaddu kanaaf osoo hiikamin duute akka inni yaada jijjiiru hin beektu ture sababni isaa akka waliin hin dubbanne waadaa waliif galan waan ta'eef ishiin guyyaa har'aa kana sodaa fi rakkinaan eeggachaa turte guyyaa itti addaan bahan guyyaa itti cinaa qaama ofii dhabdu guyyaa waan hin jaalannee fi hin barbaanne itti raawwattu inni garuu guyyaa kana gammachuu fi hawwiin eeggachaa ture guyyaa itti waliin haasawan hiikkaa akka dhiise guyyaa itti himuuf guyyaa itti dhiifama gaafatu isaa fi jaartii isaa jidduu walitti dhiyaachuu fi walitti dubbachuutu dhabame malee miirri jaalalaa akka jiru hubachuu isaa guyyaa itti ibsatu ture garuu maal godha isaan lameenuu kana onnee isaaniitiin ni beekan garuu dubbachuu hin danda'an yaada isaanii waliin jijjiirranne sababa kanaa guyyaa silaa rakkoo isaan jidduu jirtu itti furatanitti rakkoon guddaan kun uumame dhukkubni badaan lamaan bultii keessatti waliin dubbachuu dhabuu fi walitti dhiyaachuu dhabuudha waliin haasa'uu yeroo jennu yeroo rakkoon isaan jidduutti uumamte waliin ooduu osoo hin taane dubbatanii furmaata itti barbaaduu jechuudha osoo waliin jiraatanii jaarsa fi jaartii walitti hin dhiyaanneetu jira siree takkara wanni rafaniif siree biraa waan hin qabne qofaaf ta'uu danda'a jaalalti akka gaafa dura wal fuudhanii sun amma hin jirtu ta'a guyyaa arraa kana gammachuudhaan guyyaa kaleessa irraa akka caalu hin godhan arree akka kaleessa borus akkuma arraati fuudheetiin jira yookaan heerumeetiin jira kana booda maaltu hafe nama jawutu jira ilmi namaa uumamee hin dhumne jecha ja'amu tokkotu jira ilmi namaa yeroo mara uumamaati jiraata rabbiin gaafa ilma namaa kana uumu bakkuma tokkotti waan hundaan guutee hin uumne guyyarraa sa'aa hundaa fi daqiiqaa hundatti ilmi namaa uumama haaraya waan haarawaatu irraa mul'ata jechuudha kun immoo walitti dhiyaatanii wal hubachuudha nama gaafata jaarsa fi jaartii yoo sirriitti walitti dhiyaatan guyyarraa haareetti wal fuudhaa jiraatan bultiin isaanii guyyarraa guyyatti haareewomaa deemti jechuudha haati manaa kaleessa tanarraatiin adda jaarsi kee kanarraatis kan kaleessa irraa adda jijjiirama guddinaa fi bilchinaatu dhufaa deema garuu nama sirriitti itti dhiyaatee ilaalu barbaachisa jaarsi reefuu sun jaartii isaanii fuudhe malee itti dhiyaatee hin beeku ture ishii bira jiraata malee ishii waliin jiraatee hin beeku jireenya isaanii keessatti makkuma guyyaatu jijjiirama malee isaan hin jijjiiraman kaleessa fi arris isaaniif tokkuma waliin dubbachuun immoo afaan beekanii walitti haasa'uu qofaa miti sayyoo taate harreenuu yeroo wal garte walitti iyyiti bar yeroo mara walitti dhiyeenya miira keessa isaanii jiruu fi waan itti dhagahamu waliif ibsuudha gadda waliin mari'atanirraa kennaa walitti hin himiniitu nama miidhaa jecha jahu tokkotu jira jaalala irratti hin haasamin irraa lola mariin godhamtu irra wayyaadha akka jechuuti jaarsa fi jaartiin reefuu sun fedhiin isaanii rakkoo jidduu isaanii jiru furuudha ture isaan lameenuu hiikkaa waan jaamu kana hambisuudha fedhiin isaanii garuu sababa waliin dubbachuu dhabuutiin gargar bahan ishiin du'a filatte inni ammoo dhiifama filate rakkoon guddaan isaan jidduutti kan dhalate guyyaa walitti akka hin dubbanne murteessan sani ishiin dhimma kanaan hedduu rakkatte maaliif anaan addaan bahuu filate laata gaafin jettu hedduu yaaddessuu turte yaanni itti heddummaa turraa kan ka'e qaamaan akka malee huqqachaa turte kanaaf ture guyyaa hunda yeroo inni wal fuudhu kan itti haffallachaa dhufteef inni garuu haffallachuu ishii kanallee gaafachuu ni sodaate inni ofii malee ishii waliin hin haasa'u ishiinis matuma ofii waliin dubbachuuf qabsoo keessa oolti yeroo tokko callisuun